السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليز خيا إنه سنجام مكاخي. عبد العزيز أمين نجاني. عبد العزيز أمين جراتا إيسات. أنا براتين دلده. لقى بسولي وكجانت. لقى بسولي وكجانت. مي عبد العزيز أمين قدرته هنجنا جيسة بكيت قدرته وخالص هجي لعبس تورته هنجمات إيسا. أنا جرو كنت لقى بسولي تندر جرو كنت قدرته جيجانتر. bareedaadha garuu mee haala biyyaatitti basuulla keetti jireenya kee dardarummaa irraa hanga geessummaatti mee waan si mudate keessaa waan takka takka yeroo ijoollummaa dardarummaa kanaa yeroo geessummaa waan adda addaa nama mudata mee waan si mudate tan ajaa'iba si taatu akkasuma hawaasatti illee ajaa'iba taatu keessaa waan takka mee nuuf dandeessaa? Waan ajaa'iba na gaafate immoo ni jirti takka lamaa miti gaafa tokko asillee dhufee qabamee gara Suudiirraa mucaa obboleessa kiyyaa xaadir kiyyaa tokko agartee dhalaadhaan hedduu namni kun dhalaadhaan walitti hidhatan qabni hin jiru. Akkasitti anaatu si fuusa jeetiin dura bu'ee dhaqee akkasitti gaamichiyyoo waan hin godhe miyyoo bilcheesseetiin hodhoo baatirii kana abdii suufii tokko kan jeetiin hin gabbaase. Miyyoon edaanuu fooxaa duraan uffattee na bira teessu san manatti achi qabdeetuma haatee qotte. Mee asirratti abdii suufii kanatti kuni saayiba keeti immoo yookaan isin wajji haasoo qabu immoo akkami? Abdii suufii saayiba kiyya kaamiyyoo tan akkatti baafnu waliin karoora tumneeti maa gadi jalan na eegi jeeniyaanis dhugaa makriba irraa bahan inni achi taa'u jiraan jimaa nyaachaa ooleetiin akkasitti miyyoodhaan hoo baatirii kana namaa kanniin jeen gijee namaa kanni jeen mucaan miyyoo fuudheetuma kuteen miyyoon turte haa. Abdummaa Yusuf kun miyyoo fuudhee kuteen jechuudha. Kuteen karaa ganda keenyaa. Akkasittiin aboo miyyoon karam kutte jee karama fincaanutti gabbee mana duuba giseen shirji haati ollaa hunda dheeytee manaa boo hunda dheeytee dhabdee dhufte. Fooxaa miyyoon duraan na biraan teesse san uffattee deemti. Yaa eenyusa maqaan isee? Yaa maawardi ati ammallee asuma jirti. Haadha yoo ta'e taasisan san. Haaya. Yaa maawardi ati ammallee asuma jirtaan kun jeetiin qacam godhee giseen daakii jala gabbuuse. Ayyoo tiyya baraanaa naan jette akkasittiin ol dhiisee giseen ol deebi'e bireessa kiyyaa fi anaan mana jira. Abu an hime warri sin dhiisu dafii baafadhu jenni. Bareedaadha mudannoo gaariidha nu himte mudannoon biraa yoo jiraattee meetan akkana biyya Somaaliyaa keessas dabartee dhuftee akkasuma Yaman keessas dabartee dhuftee ammallee Suudiin keessa jirta. Fakkeenyaaf akka mataa hayyaatti hangaafaan Suudiin dhufu makanaan hin beekaje ala barraa fudhatte makanaan diddee makanaa keessa bulee jechuudha halkan karaarraa meessee dhaabee. Akkasumatti mee wantoota si mudate san boodaas gaa yookaan achumatti mudannoo tana malee taphata si mudattee jiraattees mee nu ibsi. Sankaamiyyoo fuudhee obboleessa kiyya mucaa fuusifne akkasitti galfatee garuu mudannoon biraa biyya tana keessa dhufee ani sawwaaqaan dalaguutu jira. Akkasitti miyyoo takka mishwaara fuudhi jaanii maqzuum jaanii mucaa saayiba kiyyaatiin erge. Makratamaaniyaa kanarraa fuudheetiin achumaan dalagaa geessinan jedhe miyyoon beela jirutti hin jirtu daanu. Makratamaaniyaa san maali? Makratamaaniyaa jechuun daa'irii tanarraa. Daa'irii jechuun tunoo? Karaa guddaa afaan maal jechuu kiyya afaan magaalaa Riyaadii afaan Oromootti makratamaaniyaa makara saddeet jechuudha. Akkasi kun akkas barbaannaa jechuudha itti fuuf. Akkasitti miyyoon beela jirutti hin jirtu obbeetii jenaa siibitaan jeen giseen biqaalaa gee. Hanqanumattiin araba wasfi gore giseen dhiyaadde giseen itti makrajaa 15 gahe khitmaa bee muruuraa jira midhaabee giseen wasfi jiruti miyyoon zawmatana hulaa bantee qotte mataa magarraa daruu beelaatti jira. Yookaan qotte. Alamaan tana muruurri dhufee na duba kaakkaa jee miyyoo buute ween arke. Wallahi nagar. Eetumaan itti haasa'e gaa gosa fadhee fitee yamii yasaar jaalee mana qaalitti bira gee. Midallaaltitti na dhoyte mee miyyoo naan jette. Gisee akkana garagalee bakeenaa keessatti miyyoo laalu shaattaa isi. Wani takka jirtu. Isin yeroo makanaa keessaa gabbuutan ati muruuraa wajjin haasa'u jirta isin ammoo mataa magartee beelaan utaaltee qottee jechuudha. Zamma isin buutee una gare. Gisee muruurri fokkutaree naan jee ani ka'ee deeme. Kutee haanii giseen dallaalti qaalitti naa walsaltee hulaa baniif taalbaa naan dalbaa bujaan jiru miyyoo mee naan jaan si duuba miyyoo na duuba hin jirtu. Achi hin itti gadhiisee hanqam takka deemee miyyoo jawwaala miyyoo harkaan qabu dallaaltii malee. Akkasitti illee miyyoon bakka kanaan miyyoon shurtaa kanaan sodaadhaa itti ammas muruuru machiinoo fi kanaan. Shurtaaf teessi miyyoon nama haaraya. Akkasitti miyyoo kun nama si qabu miti muruuraa warra makiinaa qabu. Salmaa wachumatti isa bira deebi'ee sobeechi deebi'ee lama deechii fuudhee dalagaa geessee mudannoo tanuma faanaa qaban ta'uu biraa gaangoo. Galatoomi gaa daawwattoota keenya akkasumatti itti haasuudhaan gaa Abdulaziz Amiin wajjin ani saahiba isaa arriduu dhaabeti
mudannoo takkaatu anaa bisallee asuma keessa nurra gahee jira. Innillee egaa yoo yaadaten beeku ni yaadatta mudannoo gaafa kaanii. Tare malafaa. Naa yoo moositu hima. Him. Egaa silatti ati oomte bareedaa kun garuu kofi lammoo. Gaaf tokko gaa karaarraa jara tokko fuunee osoo deemaa jirrutti akkasumatti gaa saayiba keenya mucaanis anillee itti dabalamee osoo waliin deemaa jirru akka tasaa ta'ee makiinaa isaa keessatti nama 3 fi 4 ta'ee taanee baay'annee obboleettiin keenya takka illee nu wajjin jirti gaa mururii nu duuba deemee kilaasii yookaan nutti dhahee jechuudha. Maaliif nutti dhahee kan ta'u ani immoo deebiin jeen ani immoo mururii kun akka nu qabuudhaaf deemu arkeetiin jira. Innillee immoo dhagee garuu isan seene jarri lamaan immoo jaarsa jaartina fakkaatanii akkasumami. Jaarsa jaartina. Nu duuba tattaa'anii jiranii rifatanii jiranii shakkanii jiran maal seen mootummaa yookaan tan bara nama qabu seeniiti jechuudha. Akkasitti gaa aboo deemin dhaabbatanii jeetiin ani isa ofu jiraachuu. Aboona baanaatti lakki hin deemu jee moggatti bee. Egaa moggatti bee egaa nu lachuu dhaabanii nu gabbuusanii isa homaan jenneen isallee achi baasanii dhaabanii anaa fi saayaba keenya san nu gabbuusanii bichii wanti dhalleessa kan jedhu gaafii nu dhalleessan. Angaa gama kiyyaa waan hin dhalleesseef yoo gartee islaama taate mee wallaajii kakadhuma jennaan dhugu rabbitti wallaajeetti kakadhee jechuudha akkasumami. Akkisiin jee. Beetti guuteeti. Akkisiin jee ni sodaataayii ati immoo dhuguma rabbiitti ni sodaataayii siin jee qaamaan qabdanaan hin qabu jetteen. Salmaaf duba shortaan sodaataayii siin gadhiisaa yaa qeemii jeen jee. Wallaahi deeggaddaan qabamee dhufe ni sodaadha ni kakachifte laata wallaahi na gadhiiftaa jetteen siin gadhiisa siin jee. Akkasii dhiyootanaan qabamee dhufe dhuga shortaanii sodaadhaa maal irratti qabanii mana namaa wanni namaa cabsite moo makiinaa namaa cabsite maal irratti qabanii akkanuma na qabanii jetteen akkasi. Dhugaadha bakka tana bakka naas irratti duba eegaa an akkas ze'een booda anillee kophaa na dhaabee itti aansuudhaan gaa obboleessa keenya sana waan jennee jettaa. Mucaa ijoollee qaamaa kijibduudhaa qabanii qaamaan tun inninis Naasir Mahammad jedhama. Isiinis jaarsisii nama biraati innillee nama biraati akkam ijaarsaa jaartii ta'uu dandeessanii gurbaan nama rabbiin nu laaffisee guyyaa san silaa walumaanuu hidhaan baanu akkasitti ilmoo walii qabnaa wallaa jaartii tiyya mucaan jennaan ilmoo ta'e maqaan eenyu jenna ifnaan jennaan akkasitti isii dhaqee makiinaa keessaa isiin buufne isii gaafate inni kun maal keeti jaarsa kiyya jennaan eenyu jenne beektaa maqaa ilmoo ni qabdaaf hin qabaa eenyu jennaan maqaan jalaa badee daqiiqaa takka mokkana dhaabbatte maqaa mucaa isii barbaaduudhaaf inni ariifatte keessaa beeku maqaa ilmu isii kadhata maqaa barbaadu dhaabbattee ifnaan jetteen khalaas jee qaamaan akkannee hundaa'u qaamuma kijibduu tanaa akkannee diimaan ta'uu akka taalalaa nuun jee akkas jedhee mudannoo tana afaan nugee galatoomaa obboleeyyan kiyya. Akkasii galatoomaa gaafa mudannoo takkanaa tanafaa jira mudannoo biraa akkanaa babbareeddu tana caaltu hanqasiin dhaleessinutti turtii gaarii jaallan keenya share subscribe like godhuun dagatinaadha welcome.